Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota koo bakka jirtanitti nagaan koo isin haa qabu jechaa egaan guyyaa irraa kanas qophii biraatiin walitti deebinee jirra. Sagantaa keenya yeroo darbee keessatti affeerraan raajii wajjin siniisaa irratti akkasin waa guddaa birattan abdii guddaan qaba. Egaan guyyaa irraa kanas sagantaa biraatiin walitti deebinee jirra jechuudha. Sagantaa keenya guyyaa irraa kanaa keessatti immoo nama ta'e tokko qabadee dhufeera. Namni kun foomulaa haaraa keemistirii keessatti argate. Foomulaan haaraan hojjete kun biyya keenya bira darbeeyyuu akka addunyaatti foomulaa fudhatamaa qabu ta'eera jechuudha. Isa wajjin waliin isin barsiisaa amma dhumaatti nu hordofaan isiniin jedha yoo nama namatti hordoftan sagantaa kanarraati akkasii bu'aa barattan abdii guddaan qaba turtiin keessan nu faana ta'u. Daawwattoota keenya isa wajjin waliin barsiisaa maqaan keenyu eessaa dhuftee eessatti barataa jirta? Tole hundi dursa ulfaadhaa uyyamaadha. Maqaan kiyya Kateeloo Oldo'aaroo jedhama. Godina Gujii Bahaa aanaa Goorodoolaatti dhaladhee kan guddadhe. Achitti baradhee barnoota kiyyaa ammoo Adaamaa Saayinsii Teekinooloojiitti baradhee xumure jechuudha. Gara mooraa Saayinsii Teekinooloojii Adaamaa kana kan itti dhuftee maal barachuufidha? Sanas daawwattoota keenyaaf. Ani kan barachaa ture Applied Chemistry irratti kan barachaa ture. Amma immoo baradheeti kan xumure bara kana xumure. Isa immoo jalqaba dorgomee gibbii kana dorgomeeni. Isa immoo gibbii kanatti baradhee bara kana xumure jechuudha. Turtiin kaampaasii keessaa akkam ture? Mooraa keessatti akkamitti dabarsitee amma immoo erga eebbifamtee booda maalirra jirta? Ani gibbii akkuma seenanii waggaa lammaffaa jalqabee kitaaba wayii barreessee ture. Akaadamii barachaa ture biratti kitaaba wayii barreessee eebbisiiseera. Yeroo waggaa lammaffaa barachaa turetti. Amma immoo waggaa dhumaa irratti yeroo waggaa dhumaa jirutti kitaaba lammaffaa barreessee yeroo dhiyootti eebbisiisuu fi karoora akkasii kan qabu. Kanaaf si'aa eeganii jechuudha kitaaba. Ishii namatti tola. Gara dhimma keenya isa cimaatti yeroo dabarru odeeffannoo wayii tokko nagee ture foomulaa haaraa argattee kan jedhu jechuudha. Foomulaan kun maali? Wanta kana immoo akka jettuuf maalidha kan si kakaase? Tole ulfaadhu. Foomulachi foomulaa keemistirii irratti kan ture. Predictable irratti. Jalqaba akkuma beekamu kutaa torbarraa kaa'ameeti keemistirii kan barannu. Chaalenjoota yeroo sanii laquunnaman irraa kan ka'e iddoo san irratti paartii san irratti fookas godhee bara dubbisaas hojjechaa ture. Innaa achumarraa ka'ee gaafa gara iskoolitti dhufee foormulaa duraan ture irraa foormulaa biraa tokko gochuu akka danda'u jechuun kireet gochuu akka danda'u nan hubadhe. Kanarratti immoo maal gochuu danda'a, maal paartisipeet gochuu danda'a jecha dhuuni yoo xiqqaate waggaa lamaa sadii gidduutti shaakala taasisuu jalqabe. Eeriyaa keemistirii keessaan elektirookonfigureeshinii yookiin raabsaa elementootaa irratti kan ture dhimmichi. Predictable irratti akkuma beekamu tarree fi garee foormulaan ittiin argatanu akkuma duraan ture jira. Isa ture san immoo yeroo isaa irratti baay'ee kan akka kootti na rakkisaa ture. Yeroo isaa irratti baay'ee waan na rakkisaa turee fi bifa kamii yeroo kana gabaasee keessattuu elementoota atoomi nambarii baay'ee guddaa qaban mooderni predictabiliin akkuma beekamu atoomi nambarii irratti baay'ee dibbeenti ta'u. Isa kanaan immoo bifa kamiin yeroo kana fooyyessee elementoota atoomi nambarii guddaa qaban kana bifa kamiin immoo salphumatti yeroo kiyya son fudhanne argachuu danda'a isa jedhu irratti xiyyeeffadhe isa kana argachuu danda'a jechuudha. Kanaaf amma predictabilii duraan jiru gara haaraatti jijjiiramu predictabilii duraan jiru kana bifa gaarii ta'een kan inni foormulichi isa lama ture tokko tarree elementoota ittiin argannu. Inni kun immoo tarree elementootaas fi guruppiis karaa ittiin argachuu dandeenyu. Inni tarree elementootaa kun inni noormaalii isa jiru foormulaa dur ture irraa yeroo fi isa haaraa ta'edha. Inni lammataa kun immoo
tarree fi guruppis argachuus ta'ee elementoonni bilookii F bilookiidhaanii elementoota keessaa gara alaatti gadi ba'amanii jiran sun Lantanaayidii fi aktanaayidii Lantanaayidii fi aktanaayidii suniin bifa kamiini bifa caasaa isa sirrii ta'een keessatti akka inni deebi'uu fi foormulaa isaa agarsiisu. Kasi jalqabaa immoo sirriitti naaf wanni ta'ameera. Inni kunis immoo isa lamaanis kan qabatu kan fuulduratti immoo caasaa isaa hunda akka jijjiiruu fi irratti kan hojjechaa jiru jechuudha. Kanaaf amma laantanaayidii fi aktanaayidii warri gajjallaa jiran sun dhufanii ol deebi'anii keessa galu jechuudha. Akkas jechuun completely predictabiliin amma jiru kuni bifa moodela haaraatiin jechuudha kan inni yoo foormulaan kee kun apply ta'e kan inni addunyaaf dhiyaatu jechuudha. Kanaaf almost chemistry keessatti maybe kitaabni iyyuu guutummaa akka addunyaatti jijjiiramuu danda'a jechuudha. Namatti tola baay'ee. Foormulaa kan akka jettuuf maalidha kan si kakaase yookiin immoo kaka'umsi keessa keetii ka'e maalidha? Isa kana jalqaba sila dubbadhee ture kutaa torbarraa kaanyeeti kemistirii kaaraannu. Kutaa torbarratti immoo akka carraa ta'e isa kemistirii kutaa torbatti baay'ee hin baranne turre haala nuti keessa turres baay'ee lafa wanni chaalenjiin baay'ee keessa turre. Innaa kana keessatti barachuuf baay'ee nutti ulfaatee ture. Haa ta'u malee maal gochuu qaba akkamitti wanta haaraa tokko dhiyeessuu qaba isa jedhuuni chaalenjii barnoota kemistirii kana baay'ee jaalladha kophaatti jechuudha. Barnoota jiranirraa isa sirriitti jaalladha. Haa ta'u kutaa torbatti isa hin baranne kutaa 8 gaafa seenu irratti xiyyeeffachaa dhufe. Xiyyeeffadhaa gaafa dhufu isa kanarratti sirriitti eega xiyyeeffadheen duuba immoo kutaa 9 seenne 9 gaafa seenu foormulaan biraa ture. Foormulaa yeroo kutaa 7 barannoon alatti foormulaan biraa dabalataa argee ture. Gaafa isa argu ani isa kana tokkotti wanta kana hirmaachuu irratti danda'a. Wanti kunin yaada namaa eega ta'e anis immoo dabaluu danda'a yaada jedhamu naa dhufe. Kutaa 9 fixee gaafa gara 10 seenu iddoo kana irratti baay'ee xiyyeeffachuu eegale predictability kana irratti. Sababa jalqabaa natti ulfaatee turee fi sirriitti xiyyeeffadhee shaakaluu jalqabe. Gaafa shaakalaa dhufuuni yaada mataa kootiitiin meetidii mataa tokkootti kiyyaanii naaf galu tokkoon hojjechuu qabadee jalqabe. Gaafa jalqabeedhu yaadichi immoo ana qofaa miti nama biraas akka fayyadu naaf galee shaakaluu eegaleen immoo gara inni naa milkaa'utti waggaa 2-3 gidduutti immoo gara dhimmicha kanaa dhufe jechuudha. Tole amma jechuun sadarkaa kamirra ga'eera foormulaan kee kun jechuudha akka waliigalaatti walitti qabnee haasofnee waa'ee foormulichaa. Tole inni jalqabaa kutaa 9 kaaseetti sitti kutaa 9 aga kutaa 11 gidduu sanitti kan shaakala taasisaa ture. Kutaa 11 xeeruun 12 yaa qophii qormaata biyyoolessaatiif waan qabnuu fi inni isa sadarkaa isa jedhu irratti yeroo koonarraa baay'ee waan fixee fi gargarii dhaabee sadarkaa yuunivarsiitiitti piroosesii isaa jalqaba yaada jedhuun ture. Haa ta'u immoo yeroo kiyyas waa irratti baay'ee fixee fi keessa koo na dirqe. Biyaansi yeroo ta'us yeroo deemus bakka yaadi dhimma kanaa waan baay'ee natti dhufee fi dhaabuu hin dandeenye. Kazan guyyaan dhiisadee murteeffadhe tokkooni halkan keessas bakka bifa hojjetu wanti kun waan xiqqoo jeequu fi kaayee shaakala guyyaan isa dhumaa irratti jechuudha. Kanaan duuba immoo gaafa halkan sa'a 9 kan nama ganama amala keessatti kan dubbisus naannoo akkasii ta'a. Naa ganama ka'ee iddoo shaakalaa ture kaan irratti ilaaluu jalqabe. Garaagarummaa achi keessattuu jiru tokko maal ture kutaa 9 aga naannoo kutaa 11 turettu wanti irratti an shaakalaa ture jijjiirama garaagarummaa isaa qabaachuudha. Achiin duuba immoo kutaa 11tti dhiisa jedhee ture san immoo gaafa dhiisuu fedhu yaadichi immoo laa cinqeennaani keessa koo baay'ee waan akka kaaseen itti fufee gaafa silaan dhiisaa fedhu kaan ganama ka'ee gaafa shaakalu iddoo parsantii xiqqoo naaf hafee ture kaanis yaa turuuf naaf ta'e. Chinduma ijoollee hiriyootaatti keessee ijoollee hiriyootaatti nime achi mana barnootaatti keessee manni barnootaa mana barnoota biiroo barnoota godinaatiif inni keessanii. Kazaa kutaa 12 osoo barachaa jiru as Adaamaa saayinsii teekinooloojii asitti dhufee keesseen ture.
Achiin duuba immoo gibbii kanas akka dhufu yeroo masanii kanatti himanii isaan immoo barachuu qabdanaan jedhanii. Kanaan duuba waggaa gaafasitti dhiyeessu gaditti deebi'ee silaa yeroo kutaa 12 koomintii garaagaraa wantoota baay'ee silaa xumuruu qabu. Yaa internet access baay'ee waan hin qabneef gara gibbiitti akka deebi'uu fi gaafa gibbii gara dhufe gibbiitti yoo dhufe dhimmicha akka xumuruu qabu natti himama. Achiin gara gibbiitti egaa dhufeen duubatti immoo yaa barnoota kooman koorsii kallattii garaagaraatii waan fudhannuu fi daarektii isa irratti meejeri godhee xiyyeeffachuu natti ulfaate yeroos baay'ee arganne yaa adivaayizaroota naaf kennamanii adivaayizaroota wajjin kan hojjechaa ture yeroo sanitti ta'u malee gidduu koronaatti yaa gaappii haga waggaa tokko lama baay'ee haala sanii wanni uumamee ture. Kanaan duubarra immoo dhimmicha kallattiin ittiin foormulichi ittiin haqamee wanni hin taaneen joornaalii irratti onlaayinii aksees ta'ee saayitii nuuf kennanii isaan jechuun weebsaayitii wanni isaaniitiin akka nama biraatiin wanni hin godhanne isaanii hordofaa turre. Kazaa gidduu koronaa sila siin jedhe sanii gaappii turee fi bara amma sila keessa eebbifamee darbe kanatti yaada isaatti deebine iddoonni irraa dhaabne irraa koomentii isaa fi wanta isaan nuuf kennan yaada isaanii eega fidheen yaadichi immoo yaa maxxansiifamuu akka qabus isaanis nutti himanii amma yeroo dhiyootti yoo fedha waaqayyoo ta'e bifa googil ta'ee ba'uuni akkasitti yaadamaa jechuudha. Piroosesii isaa jalqabdanii jechuudha jechuun dhageessin ture amma Ameerikaatti akkasiin deemtanii piroosesii wanticha gochaa turtanii jarris akka isaan fiidbaakii gaarii isinii kennan dhageen turennaa xinnoo ishee isaanii hojii wal qabsiistee waan asutu qabda. Yaa inni joornaalii Ameerikaa keemikaalii joornaalii keemikaalii keessatti keemistirii keessatti joornaalii beekamaa fi baay'ee fudhatama qabudha. Isaan irratti adivaayizarii keenya wajjin taane foormulicha kan isaaniif erginee turre isaanis immoo koomentii gaarii nuuf deebisan. Yaa'u foormaalitii isaa wantoota sirraa'uu qabu sirreeffame yaadichi immoo akka yaada haaraa ta'ee fi maxxanfamuu akka qabu isaanis akka yaada nuuf kennan jechuudha. Baay'ee namatti tolaa jechuudha. Wantichi yoo maxxanfame kitaabni walumatti gabaarra jiru predictabiliin noormaalii qabatu kun guutummaatti jijjiiramaa jechuudha. Yaa kun immoo akkuma jalqaba sii kaasee hin jijjiirama. Istiraakcharii isaa kan ala jiru sun gaafa ka lantanaayidii fantanaayidii sun keessa isaanitti galee keemikaal propertii fi onneen isaanii gaafa ilaalame kan jijjiiramu ta'a jechuudha. Akkas taanaan niw iiraa jalqabuuf deemnaa jechuudha. Keemistirii keessatti maaliif amma walumatti fakkeenyaaf kitaabonni gurguddoon baay'een isaanii kan isaan irratti bu'uureffatanii isa ammaa kana irrattidha. Kan nuti kutaa 7tti 8tti 9tti 10tti hundi isaa walumatti kan nuti barannee dabarree isa kanaanidha. Kanaaf kompiliitilii yoo wantichi fudhatama argate kitaabonni addunyaa irra kun jiran guutummaa isaaniidha jechuudha. Keemistiriitiin kan jijjiiramanii. Kanaaf amma foormulaan kun akka addunyaatti fudhatama hin argata jettee yaaddaa jechuudha. Yaa sirriitti malee because wanni guddaan as keessatti jedhu tokko maali? Yaa wanti kun jalqabumaa kaasee yaa saayinsii. Saayinsiin immoo gaafa saayinsiin tokko dhufu saayinsiin kunis irra maa jijjiiramaa deema. Dhimma kanarratti Mendeleev wanta tiyoorii baay'eetti kan kaa'amee ture raabsa elektiroonotaa irratti. Haa ta'u malee yaadi yeroo sanii dhaloota itti aanuun jijjiiramaa deema. Isa kanarratti immoo yaadi tokko caalu gaafa dhufe wanti isa jijjiiru waan jirre jijjiiramuu isaa dirqama waan ta'eef akka yaada amma jirutti akka nu jijjiiru abdii guddaa qabaa jira. Adeemsa waan kana keessa dabarse keessatti chaalenjiin baay'ee sina qunnameera. Haa ta'u immoo namoonni kallattii garaagaraatiin yaadaanis iddoo amsilaa abdii kututti kallattii garaagaraatiin yaadan jajjabeessuunis wantoonni turan jiru. Akka carraa ta'e yaadichaan immoo kan keessa yeroo sadarkaa qophaa'ina jirutti waan ta'eef sadarkaa ani deeggarsitti argachaa tures kallattii biiroo barnoota naannoo godinaatii fi aanaarra waan jirudha. Because manneen barnoota mana barsiisatti barachaa ture yaa badhaasa adda addaa beekamtii adda addaa isaaniif kan kenname. Gara gibbiitti gaafa dhufe immoo yaa gibbiin yaadicha achitti xumuramee waan dhufee fi sadarkaa nama gorsaa naaf kennuu fi
haala san ittiin irraan gochuu danda'u waan tokko naaf mijeessan malee isaan kontribuushinii haga isa hundanaa onni hin goone sababni isaa silasii kaaseera yaadichi jalqabbiin isaa sadarkaa achitti waan ta'eef beekamtii isaa ta'u wantoota adda addaa kallattii manneen barnootaan itti barachaa turee fi isa saniif waan ta'eef isa sanirraa kan ture. Haa ta'u malee achi keessa immoo chaalenjiin jijjiirus jira. Namni gaafa imala yookiin adeemsa tokko jalqabu yaadas baay'een jira. Kennaafi gaafa asitti pirezenteeshinii dhiqasaa ture akka chaalenjiitti wanti na qunname keessaa tokko kutaa 12ffaa barataa asitti meera. Na pirezenteeshinii guyyaa nuuf qabanii deemne. Asii gallee gara biyyaa deemne guyyaa sana eegannee kan deemne gaafa nuti dhufnu addaraashii bakka iskuulii keenyaa sanii barsiisota hundatti himame wanti baay'een qophaa'ee taa'aara. Kaza namichi dura bu'aa mana barumsaa qophaa'inaa barsiisaa kiyyaatti dura waan barsa kennaati isaan na fidee naan dhufe jechuudhaas. Innaa isa wajjin deemaa dhufnee gaafa achiin baanu namni guuteera iddoo san baay'ee yaa waa'ee pirezenteeshinii maaliidhaan kana sadarkaa qophaa'inaa irra waan turreef na waa'ee kanan beeku argee inni immoo waa'ee kana duratti beeka waan ta'eef na laalee beektaa kan sodaadheeru duradheeru na sodaatteertaa lakkii jedheen akkamitti sodaachuu dandeedhee na gaafate yaa waan kuni namni wanta tokko gaafsi sodaatu waa itti himan tokko namatti himuu fi dogongoradhee sodaata. Kun immoo mana keessa jiru namatti himuuf deemaa waan ta'eef maaltu na sodaachisa jedheen yaa pirezenteeshinii san jalqabe. Gaafa jalqabee gidduutti gaafa irraa ba'u yaa gaafii tokko sina gaafatame jira. Achi keessaa akka yaadannootti gaafii yaa meebii namni yaadi isaas kallattii garaagaraatiidha. Yaadicha kana dhiyeessuun maaliif barbaachisa? Yaa isuma jalqaba duraan ture saniin dhaloonni yoo baratan saniin ga'u jedhanii namoonni na gaggaafatanis jiru. Kun immoo ana biratti yeroo sanitti onni ta'anii mul'anne because jechuudha namoonni guddachaa jiru gaafa namni si dursu doktoroonni yookiin namoonni yaadaan silaa baay'ee fagaatee yeroo teettu bakka kun maaliif barbaachisa? Isuma duraan jiru dhaloonni haa baratanuu gaafsan jedhanu baay'ee rifachuu hin dhabne haa ta'u isaanis yaadichi walitti hin galfanne akkamitti akkas ta'a yaada jedhuuni doktoroonni biraa immoo yaadicha naa fi kallattii kootti naa hin jedhani akkaan darbee deemuufis yaa doktoroonni tokko kallattii san yaadaanis sappoortii na godhani kan bileef na godhus osoo jiru jechuudha. Kunneen yaa chaalenjii na godhami ture yaa isa hundaa keessatti irra caala immoo waaqayyo na gargaare. Kalau sadarkaa kana na taasiseera na fakkaata jechuudha. Bal'inaan garuu akkamitti akka inni wanti sun hojjetu dhiyeenyatti paablish ta'ee gadhiifama waan ta'eef sarraatis hordofuu hin dandeessu. Amma sanatti garuu hawwiidhaan akkasiin eeggattan asumaan isinitti barbaada jechuudha. Tole haa ta'uutii egaa mee foormulaan kee kuni akka addunyaattis ta'e keemistirii keessatti bu'aa maaliidha kan inni buusu jettee yaadda? Inni guddaan as keessatti wanti inni bu'aa inni buusu keessaa tokko jalqabuma irsaarraa iyyuu ka'ee xiyyeeffannaan kee guddaan waa'ee yeroo irratti ture. Inni jalqaba ture yeroo fudhataa atoo nambarii baay'ee kan qabuu fi yeroo isaa argachuu baay'ee rakkisaa ture. Isa kana gadi buusuudha yeroo kana gadi buusuudha because yeroon wanta baay'ee barbaachisaa fi wanta kamiyyuu gochuuf yeroo murteessaa waan ta'eef yeroo qormaata adda addaa irratti haa ta'u wantoota hojjettu kamii irratti haa ta'u predictability keessatti elementoota jiran propertii isaa beekuun baay'ee murteessaa. Isa kana beekuuf immoo formulaa duraan turan sanii ganaatti fayyadamanii yeroo dheeraa fudhachuu irraa yeroo gabaabaatti daqiiqaa muraasa sakandii muraasa keessatti immoo salphumatti argachuu akka dandeettuu fi kan nama gargaaru. Inni biraa immoo dhaloonni namoonni wantoota kana laalanu yookiin irraa baratanu kan duraan ture caalaa kan ta'anus wanti tokko akka jiru even kana achis qabraa akka jiru
namoonni akka beekuu danda'anii fi yaada isaanii yeroo yerootti immoo yaada haaraa fiduu akka isaan danda'anii fi dhaloota kan kakaasuu fi yookiin wanta haaraa kana kan kontirbuuti godhu jechuudha ministeerri keessatti. Tolee haa ta'u. Egaa gara xumuraatti geessaan jira. Gaaffilee muraasa qofa kennaafu. Dargaggeessi akka kee foomulaa kana kalaquu barbaadu kan digirii baratus ta'uu danda'a, ijoollee kutaa gadii baratanis ta'uu danda'a. Na isaan maal gochuu qabu jettee yaadda? Isa kanarratti wanta baay'ee sochii baadhee waan tokko akka jedhu barbaada. Dhaloonni keenya keessattuu amma jenereeshinii amma duubaa dhufaa dhalooti keenya kun dhaloota baay'ee aktiivii bakka gochuu fi hubachuuf dhaloota lamaa dhufaaru. Haa ta'u malee wanni guddaan xiyyeeffannaadha. Namni wanta tokko irratti yoo xiyyeeffate wanta tokko galma geessisuuf gaafa xiyyeeffannaa sirrii qabaate milkaa'uu fi baay'ee salphaa ta'a. Gaafa wanta hundinuu sadarkaa amma keessa jirutti keessattuu umuriin dargaggummaa kana keessatti namni keessa yaada namaa keessa wanta baay'ee jira. Bifa mul'ataatiin kan fakkaatu hawwiin baay'ee qaba. Namni wanta baay'eetti isa mudatuuf ta'a. Isa kana keessatti immoo wanta isa sirrii ta'e isa sirrii kamirratti xiyyeeffate kallattii isa sirrii kamiin galma geessisuu akka danda'u dargaggeessi keenya addaan baafachuu qaba. Because wanta baay'ee yaadee fi wanta isa hunda galma geessisuu nu dandeessisu. Sababni isaa umuriin nu lafa kanarraa qabnu waa hunda nu gochiisuu hin danda'u, waa hunda nu milkeessisuu hin danda'u. Haga sadarkaa nama taanetti immoo wanta gochuuf dandeenyu tokko itti xiyyeeffannee galma geessisuu dandeenyaadha. Namichattuu maal ta'edhani yeroo baay'ee dhiifama amala gootii wanta baay'ee haasa'urra yaadaan gaggabaasee wanni gochittu natti tola. Maal ta'e magaalaa wayiitii deemeedhaan baadiyyaa ba'ee nama guddaa magaalaa deemee boqqolloo bituu deeme maatiidhaafi. Boqqolloo bituuf deemee gaafa achiin ba'u boqqolloo si'aa fandishaa bitee gale. Warra gaafa fandishaa bitee galuun gidii fandishaan yaa simpilii seera mataa isaa qaba. Akkuma argan eelee irratti naa kaa'anu gaafa itti golgan malee jechuudha. Yaadni boqqollumatti fakkaatiin bitee galiin gaafa galuun akaa'uu jalqabe irratti haadha manaatti kennee nuuf akaa'ee deeme. Gidii fandishaan beekama amala isaa keessatti gadi hin taa'u. Kaa'eetuma faffaca'ee gaafa faffaca'u maatiinis kuunii karaa fi qabaa kuunis abbaan manaas yaa buti mana keessa kaate gaafa achees deebi'an eeleffatti wanti tokko hin jiru. Innaa wanti sun jechuun miisajjiidhaan dabarfachuu barbaade keessaa tokko. Gaafa haalota gisee amma umurii amma keessa jirru kanatti wanta baay'ee akka qabnuuf keessi keenya kan nu kakaasu. Garuu umurii amma keessa jirru kanatti gaafa akkas taanu gaafa umurii dargaggummaa kana keessaa darbine yaadoti nuti qabuuf maal jenne kuni yaada jira malee humna hin qabnu. Sadarkaa amma humnas umuriis yeroos qabna. Yeroo kanatti immoo wanta gochuu qabnu tokko irratti sirriitti xiyyeeffannoo gadi fagoodhaan. Gara fuulduraatti maal sirraa eegna? Egaa akka nama tokkotti osoo hin taane akka saayintistii tokkotti kan inni yaadaa jiru waan ta'eef dhaloonnis maal sirraa eegu karoorri kee maalla gara fuulduraatti? Isa kana yoo fedha waaqayyo ta'e ammatti barnoota kootti fufee barachuu karoora qaba. Isa amma jalqabe kanaan sirriitti ispeeshaalii gochuu barbaada. Isa qofa ispeeshaalii godhee hafuu osoo hin taane bifa kamiin immoo appilikeeshiniin isaa hawaasa kanaaf rakkoo akkamii furuu akka danda'an isa jedhu barnoota ittiin baradhe kanaaf gara fuulduraatti yoo waaqayyo na gargaare rakkoo baay'ee uummanni keenya qabu irratti xiyyeeffachuun inni amma foormulichi kun like basic no apply relilla ማለት ወንዲ ምት sadarkaa yaadaatti kan ta'amu sirriitti appilikeeshinii isaa sirriitti kan lafa ga'e
rakkoo hawaasa tokko furuu kan danda'u hawaasas kallattii garaagaraatiin kan tajaajiluu danda'u sadarkaa dhaloonni yookiin barataan qofirraa baratu osoo kana ta'eeruuni kan biraa immoo kan hawaasa guutuu eenyu akka koominiitii kamiyyuu kan dabalatu rakkoolee akkasii kan furuu danda'u barnoota ittiin baradhe kanaanii gara fuulduraatti yoo waaqayyo na gargaare kallattii sanitti akka deemuuf karoora jechuudha. Okay, namooti jechuun gara fuulduraatti gargaarsiisa barbaachisaa. Namooti dhimma kanarratti biyya keessaas ta'e biyya alaatii sagantaa kana daawwataa jiran kallattii kamiitiin foomulaa yookiin immoo kalaqate kana cinaa dhaabbachuu danda'u? Isa kana namni wantoota tokkoof deemu barbaachisaa gufuu baay'ee jira. Hundarra caalaa anamma amma tokko waaqayyo gargaarii deemeera. Keessattuu madaalonni nu duubaa dhufanu deeggarsa akka kanaa dhabanii baay'ee rakkataa jiran. Keessattuu yaada baay'ee gaggaarii qabaatanii namoota isaan achi keessaa baasuu dhabanii manneen barnootaa keessatti yeroo isaanii harka rukutaniif maal jedhanii dhaloota hafaa jiranii wantoota akka kanaa irratti gurmuu wayii tokko osoo dhaabate namoota wantoota akka kanaa fakkaatu osoo sirriitti deeggarame gaarii. Ani immoo yoo waaqayyo gargaare fuulduratti yaa maasirratti sirriitti wanni isaa dhaabii isaas sirriitti waan hojjedhuufi kallattii saniinis yoo fuulduratti immoo wantoota ta'amuu qabuuf wantoota nama barbaachisuun kallattii saniin yoo deeggarame rakkoo qabu isa jedhu qaba. Kanaafi dhaabbatii dhimma kanarratti hojjetu dargaggoota keenyaaf banamee barbaachisaadha jettee yaadda jechuudha. Tolee gara xumuraatti dhaamsaa fi namoota galateeffachuu barbaadu yoo qabaatte. As keessatti wanti ani akka dhaamsaatti dubbachuu barbaadu addunyaan irra jiraannu kun addunyaa yeroo muraasaati. Isa kana keessatti immoo akka namaatti namni wanta isa kallattii isaatiin waan gochuu danda'u qabu akka godhu keessattuu sadarkaa dargaggummaa amma jedhu kana keessatti tarii nutarra amma dargaggeeyyii dargaggummaan keenya kuni sartifikeetti fudhanneetiin kaasee inni jalqaba. Bakka dargaggummaa artaa dargaggoota artaa siin jedhanii dargaggeessan taane gaafa baatus laata bakka dargaggummaa keessaa baataa boru baataa qophaa'e siin jedhanu inseenta dhuma baataa jechuun. Umurii amma gidduu kana keessa jirru kana keessatti immoo yeroo kan nuti fayyadamne osoo hojjenne keessattoonni dhaloonni keenya duubatti nu wanneedhu keessaa tokko wal jajjabeessuu irratti baay'ee mooraalii wantoota walii irratti baay'ee gadi bu'aadha. Karaa kanaatiin dhaloota duuba yaadota akkanaa qabanu fi walii keenya haa jajjabeessinu yaada jedhu dhaamsa qaba. Kallattii biraatiin immoo doktoronni baay'een barsiisotis ijoollonni hiriyaa koo namoonni baay'ee yaada kanaanii na bira dhaabbataniiranii jechuma bakka galatoomaa jedhuun qofaan yoo dubbadhe sinatti xiqqaata garuu wanta biraa waan jedhu waan hin qabneef baay'ee isaan galateeffachuu barbaada. Kana jedhee baay'ee isaanii maqaa dha'uudhaafis namoota baay'ee na bira dhaabatanii jiru. Isaanis baay'ee ulfaadha uyyamaa isaaniin jechuu barbaada. Gara biraanis isinis asitti na waamtan chaanaalii Ellituu yuutuubii kanarratti na affeeruu keessaniif baay'ee isin jaalladha. Ulfaadha uyyamaa kallattii garaagaraatiin kana caalaa immoo yoo waaqayyo nu gargaare kan wal arginu ta'a gaafa dhimmicha kanas xumurre kanuma isin jedha ulfaadha uyyamaa. Hayyee tillee baay'ee galatoomii egaa waaqayyo si gargaaru foomulaan kee kun paablish ta'ee akka addunyaatti fudhatama yeroo inni argatu. Hawwii keenyaan eegaaranus akkuma daawwattoonni keenya hawwii isaaniitiin eegaaranii. Egaan kabajamtoota daawwattoota koo sagantaa keenya guyyaa har'aa kana haala kana fakkaata ture foomulaa isaa yeroo dhiyoottidha kan inni maxxanfamu isa sana akkasiin hawwiitiin eeggattan abdii guddaan qaba. Egaa sagantaan keenya kana ture nu hordofuu keessaniif baay'ee galatoomaan isiniin jedha. Nagaan tura.